Kanaaf ani Waaqa. Ani immoo Waaqayyoon ta'uun filadheera. Fikir kajilan ada bismal tu kasi godeti afaan keessa alfadhu. Ani Waaqayyoorraa kanan dhaladhe ani Waaqa. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkotti ni amanna. Ameen. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota chaanaalii Dhangaa Lubbuu lafaaf bakka jirtanitti nageenyi Waaqayyo isiniif haa baay'atu akkam jirtu galanni filfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u ani nagaa kooti. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo tokko gaara Dabra Zayitii yookiin immoo tulluu ejersaa gubbaa taa'ee osoo jiru bartoonni isaa gara isaatti dhufanii gaafii akkana jedhu isa gaafatan. Yoom ta'a mallattoon dhufaatii keetii bara dhumaa maalidha nutti jedhanii isa gaafatanidha. Innis deebisee eenyullee akkasiin hin dogoggorsiisne of eeggadhaa. Maqaa kootiin ani Masiidhaa ani Kiristoos jecha ni dhufu. Raajonni sobduun baay'eenis ni ka'u. Kun immoo mallattoo yookiin milikkita bara dhumaatii isaanii jedhee jedha. Egaati maarree akkuma gooftaan keenya Yesuus Kiristoos bartoota isaatti himee kan inni dubbate inoolleeti kunoo har'as Itoophiyaa keessatti namtichi tokko ani Waaqa ani Kiristoosidha ani Masiidha ofiin jechaa kan jiru Itoophiyaa keessatti mul'ateetu jira. Yaadni Kiristoos Yesuus yaada kooti. Kanaaf ani Waaqa. Lubbuu qaba. Qaama kana keessan jiraadha. Wanta nama ajaa'ibsiisu hin qabu. Jalqaba sila wangeela Maatiyos boqonnaa 24 irratti akkuma dubbisne akkuma laallee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maqaa kiyyaan ani Kiristoos ani Waaqa ofiin jechaa kan dhufan nee jiru jedhee waan dubbateef egaa barri dhumaa gaheera jechuudha. Kanaafuu namni kun maal jechaa jira? Ani Kiristoosdha ani Waaqa ofiin jechaa jira jechuudha. Barnoota isaa keessatti ergaaleen inni dabarsaa jiru maal fakkaata kan jedhu immoo walumaan halaallume. Waaqayyo akka bifa fakkaatti isaatti nama uume. Waaqayyo gaariidha. Namni garuu hammeenya filate inni seexana. Ani immoo Waaqayyoon ta'uun filadheera. Kan kee maal laata? Waaqa ta'uun filadhee jedhe. Filannoodhaan Waaqa ta'uun ni danda'ama kan jedhu hundumti keessan sammuu keessan keessatti yaada. Diinni keenya Daabiloos hojii gaariidhaaf akka inni Waaqayyoon galateeffatuuf akka inni Waaqayyoof bitamee jiraatuuf Waaqayyo erga isa uume booda filannoo isaa kana jijjiiree Waaqa ta'uu filate. Erga Waaqa ta'uu filatee booda Waaqayyo aangoof kennaa isaa kenne isarraa fuudhee gara dacheetti gara lafaatti gad darbate. Aangoo ofii dhabe kennaa ofii dhabe sana immoo bakka isaa kan bu'an dhalli namaa Addaamii fi Iwaan argachuudhaaf gaafa ka'an Waaqayyo maal isin dhoowwe jedhee iccitii isaanii erga baasisee booda Itsabalas yoo nyaattan Waaqa taatu isaaniin jedhee waaqummaa argachuu miti mucummaan isaanii akka irraa mulqamu godhe. Har'as diinni yeroo sadaffaadhaaf deebi'ee addunyaa irratti bara dhumaa kanatti ani Waaqadha nuun jechaa jira. Eenyu diinni keenya Daabiloos eenyu keessa bulee nama keessa bulee. Waaqayyoorraa kan dhalate Waaqayyoodha. Okay, ati uumadama uumam. Ani Waaqayyoorraa kanan dhaladhe ani Waaqa. Fikir kajilan ada bismal tu kasi godeti afaan keessa alfadhu. Ani Waaqayyoorraa kanan dhaladhe ani Waaqa. Fikir kajilan ada bismal tu kasi godeti Waaqa miti ati tasumai lala Waaqa. Ani Waaqayyoorraa kanan dhaladhe ani Waaqa. Afaan keetti kaane maal tu kasi godeti mimee wanta ati Waaqa taateen himi. Waaqayyoorraa kanan dhaladhe ani Waaqa. Waaqa isa kamirraa dhalate? Waaqa isa kamtu isa dhalche? Kanaaf gochi amma raawwatamaa jiru kun gooftaan keenya Yesuus Kiristoos sila kan dubbate raawwachuun dirqama waan ta'eef akka bitaa isinitti hin galle. Ajaa'iba addaati jettanii yaadina. Ajaa'ibas miti, raajis miti, waan ajaa'ibsaa dinqiis miti. Waan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dubbatetu raawwachaa jira. Wangeela Maatiyos boqonnaa 24 lakkoofsa 11 irratti raajonni sobduun baay'ee ni ka'u. Namoota baay'ees ni wallaalchisu. Kunoo wallaalchisuudhaaf kan isaan jiran. Dhaloonni immoo isaan duukaa bu'aa jira.
maal gootu mana isaati ilaa obboleessa koo ilaa yaa obboleettii koo wanti gochuus sirra jiraatu yoo jiraate nama kanaan mormitee nama kanatti aasoftee furmaannati fidduu jiru inumaatu hojii diinummaa isaa addunyaa kanarratti akka babal'atu yoo taasiste malee follow gootee fi laayikii kennitee fi gaafii gaafatte yaada isaa addunyaa irratti akka bal'atu yoo goote malee wanti ati salphistu hin jiru kanaafuu of eeggannoo godhi kun ergamsa diinaan warra dhufan bara dhumaatti ni ka'u jedhamee isa dubbatametu ta'aa jira waan ta'eef olmaa kee dubbii kee yaada kee sirreeffadhu warra akkanaarraa of eegi wangeela Maatewos boqonnaa 24 lakkoofsa 23 irratti eegaa masiin Kiristoos as jira gaafa isiniin jedhan hin amaninaa hin jedhu maarree ani Kiristoosidha ani waaqadha asan jira jedhanii warri dhufan ni jiru mee maal jettanii amanture akka isa amantan immoo inni ni barbaada atamma aanaan utun taane sagalee waaqee mormaa jirta jechuudha. Kanaaf tasuma waa'ee sagalee waaqayyoo takkan beektu akkamitti waaqa taata mee eenyu akkuma maalirraa kaatetti kanatti waaqa taata nama akka kiyya nyaatee dhugee haguu dabar maaltu waaqasti taasisa. Okay, Iyesuusidhaan iyyuu akkasuma jedhanii ni barre. Ati Iyesuusi jechuu akka? Iyesuusifaan garaagarummaa hin qabnu. Inni ana keessa ani immoo isa keessa. Inni obboleessa kooti. Jechuun Iyesuusi baate obboleewwanii? Eeyyeen. Abbatti godha dhalattan. Eeyyeen. Ani fi Iyesuus obboleessaa abbaa tokkorraa dhalanne ani waaqa jireenya bara baraa laachuufan dhufe jireenya bara baraa laachuufan dhufe jedhee jireenya bara baraa sirkaa fudhachuudhaaf kan inni dhufe kun diinaan kan ergame daabiloos kan keessa bule hafuuricha isa bara dhumaa masii isa jedhame qulqullichi Yohaannis akkana nuun jedha yaa ijoollee yeroon kun isa dhumaatiin yeroo sanatti immoo kan Kiristoos hin mormu akka dhufu dhageessaniittu jedha maarree kanaan dura ani masiidha ani Kiristoos jedhee Kiristoosin akka mormu kan mormu akka dhufu duraan dursinee dhageenya moo dhageenyeera hammas Kiristoosin kan morman baay'ataniiru yeroon kun immoo yeroo isa dhumaatiin hunda ergaa Yohaannis 1:2 lakkoofsa 18 dubbifadha kanaaf kun ani fi Kiristoos obboleewwan jechuurra darbee immoo ani Kiristoos iyyuu nan caalaa jechuutti deemaa jira. Yesus Kristos kun dhugaadha. Yesus Kristos kun sagalee waaqayyo jedhamee isa waamame. Akka Yesus Kiristoositti Yesus Kiristoos guyyaa meeqaf sooma? Yesus Kiristoos nan caalaa jechuuf deema. Guyyaa 40 isheetu guyyaa 10 soomuu hin dandeessaa? Walirra. Ani waggaa 3 walakkaaf soomeera. Otoo. Nin caala argite. Sila jalqaba macaafni qulqulluun nutti dubbisnee fi jechi raawwachaa jiru tokko ta'uu isaa nu agarsiisa. Warri Kiristoosin morman warri Waaqayyoon morman ni dhufu jedhe. Kunoo dhufeera kun immoo isa dhumaati. Ani Kiristoos iyyuu nan caalaa. Namoonni tokko gama laayiviidhaan isa hojii seenanii na fayyisii ergaati waaqa taate jedhanii fayyina kan isarraa barbaadan jiru. Mee dhuguma ni fayyisaare? Na fayyisi kaare waaqa taate na fayyisi. Okay, atamma akkasin dubbatiin ka. Amma ati waaqa ta'uu koo amanteettaami yoo waaqa taate immoo hin jedhin ka. Yoo ati waaqa taanan rakkinan qabu amma viidiyoon baay'ina dhukkubalutti kona cabee jira amna fayyisi ati waaqa waan taate waaqayyo waan itti hojjetu wanti inni dadhabe jiru amma na fayyisi bakka. Oh bakka kanaaf hin amanta. Eeyyen. Okay. Waaqa ta'uu kee nan ila waaqa ta'uu kee amma argina kunoo. Okay. Okay. Ati waaqa moo waaqa miti? Ani nama waaqa miti. Ati nama? Eeyyen. Ani nama moo waaqa? Ati mataa keetiin waaqa ofiin jette kaa. Okay. Ani ofiin jedhemi? Anatu ofiin jedhe moo sagalee waaqayyoon dubbachaa jira? Ani Kiristoos iyyuu nan caalaa namicha ofii jedhu kun jireenya laachuu osoo hin ta'in jireenya nama harkaa fudhachuudhaaf kan nu fedhe.
diinni daabiloos bultoo isaa kan taasifate meeshaa isaa godhatee kan ergate waan ta'eef irraa of eeguun barbaachisaadha. Eessaa ergamtee dhufte jedhamee gaafa gaafatamu deebiin deebisuu dhaggeeffadha. Ati eessaa ergamtee dhufte? Ati Yesuus ergamee waaqarraa dhufe ati eessaa ergamtee dhufte? Thank you. Anis sagaleerraa sagalee waaqayyotti amanuu korraa kan ka'e amantiidhaan waaqayyoorraa dhaladheen sagalee waaqayyoorraa dhalachuu korraa kan ka'e immoo anuu waaqa ta'een ergame. Sagalee waaqayyootti amanuu jireenya sii kenna malee waaqummaa siin kennu. Gaafii seeraan naa deebisi waaqummaa naaf kenna sagalee kana sagalee yoo dhageessitti fayyada malee waaqummaa naa kenna kan jedhu naa fidi. Sagalee waaqayyoo waaqummaa naa kenna kan jedhu fidi. Waaqayyotti amanuu kiyyaaniin sagalee waaqayyotti amanuu kiyyaaniin waaqayyoorraati waaqummaa argadhee ergamee dhufee. Waaqayyotti amanuudhaan jireenyatu argama malee waaqummaan hin argamu. Ulfinni kan eenyuti? Ulfinni kan waaqayyooti. Okay. Ulfinni waaqayyoo yoo anaaf kenname ani maalin ta'e jechuudha. Ati nama ulfina waaqayyoon ulfina kan qabu waaqayyoodha malee ati ulfina hin qabdu. Okay, warra sagaleen waaqayyoo isaaniif dhufeen waaqayyoota jedhee waameera. Ati akkamitti waaqaan of qixxeessuu jalqabde? Waan samii fardii kana uume ati samii fardii kana geeyyaruun dandeessaare? Inni abbaa kooti. Ishi edda abbaa kee biraa dhufte waaqa biraa dhufteeti samii kanaa fi lafa kana jijjiirinu agarsiisa. Maaliifan jijjiira ani yaada abbaa koo faallaa hojjedhu? Hojii abbaa koo yaada abbaa kun hojjedhaa. Yeroo tokko gooftaan keenya Yesuus Kiristoos wangeelaa Yohaannis boqonnaa 8:44 irratti ol sittanii gaafa dubbistanii gaafa isaan morman yoo anatti amanuu dadhabdan hojii abbaa kootti amanaa jedhe. Nuti abbaa qabna, nuti waaqa qabna, waaqa akka kee hin barbaadnu jedhani. Waaqa isa kamitti amantu jennaan nuti waaqayyotti amanna, waaqa Abrahaamitti amanna jedhani. Isin otoo waaqa Abrahaamitti amantanii hojii gaarii hojjettu jedhe. Kanaafuu isin hojii gaarii hin qabdan. Waaqa Abrahaamitti isin amantanii, waaqni Abrahaamiin waanadha. Otoo waaqa Abrahaamitti amantanii anatti amantu turte. Kanaafiyyuu isin kan isinitti amantan abbaan keessan kan biraatii jedhe. Isin kan daabiloos kan seexanaati. Inni jalqabumarraa jalqabee ajjeesaa sobaa ture jedhe. Isinis yaada fi soba laphee keessan keessa jiru kan abbaa keessan irraa dhaaltan baastanii dubbattu jedhe. Kanaaf irras kan inni dubbachaa jiru gochaan inni gochaa jiru gochaa daabiloosidha. Kiristaanni kamuu of eeggachuutu irra jiraata. Ati ilma waaqayyo edda taate edda waaqa taate amma kun nutti kol cabeen jira iddoon ciisuun jira na fayyisi ka. Okay, amma yoo amante fayyita amma akkaataatti ati fayyitu sittin garsiisa. Dubartiin sun Yesuus Kiristoos waaqayyo ta'uusaa amantee shaashara wayyaasaa dhaqee yoon tuqe yoon fayya jettee baate Yesuus fayyitu ishiidhaan hin jedhin dhuftee gaafa tuqxe fayyite. Atis yoo amante eenyumaati immoo ana wajjin haasaa jirtayyuu yoo amante ni fayyita. Ana wajjin haasoo keetin iyyuu. Laayifii kana seentee namoonni amma laayifii man akkas ani isaan irratti dubbadheen barsiisaan barsiisuun ameen jedhanii fudhatanii dhukkubarraa hafuura hamaarraa namoonni baay'een fayyanii namoota biraafis immoo dhufanii kadhachisanii dhugaa ba'umsa qabatanii dhufaniiru. Dhumarratti wanti isinii dhaamu yoo jiraate namticha sobduu raajii sobduu kana duuka buutanii sagalee isaa dhaggeeffachuudhaaf isa hordofuudhaaf kan deemta yoo jiraattan hafuura hamaa kan biroodhaan akka hin qabamne of eeggannoo godhaa. Dubartittiin uffata gooftaa tuttee fayyite ati immoo inumaatu amma laayifiidhaan ani waaqa waan ta'eef nafaan haasaa waan jirtuuf yoo natti amantee ni fayyitaa jechaan jira. Kana nama hafuurri hamaan daabiloos keessa bulee raawwii bara dhumaadhaaf kan ergame daabiloos irraa isin immoo ganaa ijoollee waaqayyo duukaa buutanii yeroo keessan gubdanii gaafa namicha kana faana haasoftan ni amansiisna jettanii yaaltan gowwummaa guddaadha. Maaliif yoo jettan dirqama fudhatee dhufee qaba namtichi daabiloos irraa. Lammaffaan immoo jechi waaqayyo sila jalqaba kaasne sun akka raawwatamuuf waan ta'eef
wanti waaqayyo dubbate immoo toon irraa raawwatame nafu waan ta'eef iyyuu kun raajii bara dhumaatti raajonni sobduun ani masiidhaan waaqa Kiristoos jechaa maqaa kootiin ni ka'u ni dhufu of eeggadhaan on jedheedha waan ta'eef of eeggachuun nurra jiraata malee isaan duukaa bu'uun nurra hin jiraatu. Kanaaf of eeggannoo guddaa gochuun barbaachisaadha. Egaati Kiristoosin ganeera ani waaqa ofiin jedheera abbaa isaatiin of qixxeesseera. Macaafni qulqulluun immoo isuma Iyesuus yookiin Kiristoos yookiin Masiin kun waaqa ta'uu isaa ganu malee sobduun eenyu reenuuti. Mormituun Kiristoos isa abbaa fi ilma isaa ganudha. Macaafa qulqulluu irratti jechuudha. Tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 22 irratti. Kanaaf kun mormituu Kiristoosidha. Isa abbaa fi ilma ganu, isa Kiristoosin ganu gara addunyaatti soba isaa fudhatee kan dhufe hojii diiyaabiloos galmaan ga'uudhaaf kan dhufe waan ta'eef of eeggannoo guddaa gochuun barbaachisaadha. Lammaffaa Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 7 irratti warri nama wallaalchisan Iyesuus Kiristoos fooniin dhufuu isaa amananii warri hin beeksifne baay'een gara biyya lafaatti bahaniiru. Inni nama wallaalchisu inni Kiristoosin mormus isa akkasiitiin hojjeta. Tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 1 irratti immoo michoota koo warra hafuuraan hin dubbanne jedhan hunduma hin amaninaa. Waaqayyo biraa yoo ta'an hafuurota isaan ittiin dubbatan qoraatii ilaalaa malee raajonni sobduun gara biyya lafaatti bahaniiru nuun jedha. Kanaafuu egaa raajota sobduu warra bahan warra Kiristoosin morman warra Waaqayyo ganantu addunyaa kanarra guutee jira waan ta'eef warra akkanarraa of eeggannoo guddaa gochuun barbaachisaadha. Kanaaf duukaa hin bu'inaa, laayivii waliin hin galinaa, laayikiin godhinaa fi inumaatu jechuudha amma danda'ametti sooshaal miidiyaa kanarraa akka isaan badan gargaarsa gochuu danda'utu irra jiraata malee yoo nuti deeggarsa goone hunda'uun jechuudha addunyaa kanarratti iddoo guddaa godhatanii akka babal'atan taasisaati jirtu jechuudha. Kanaafiyyuu of eeggannoo guddaa godhaa. Waaqayyoon hunduma keenya nu eegu, Waaqayyoon nu tiksu, Waaqayyoon waan hamaa dhufaa jiru kana jalaatii gaabbii gallee qalbii keenya jijjiirranne mootummaa Waaqayyoo akka argachuu dandeenyuuf fooniif dhiiga isaa fudhannee akka qophoofnu hunda keenya nu haa dandeessisuun ergaa qophii kootiitii qophii kan biraan hanga walitti deebinutti nagaan tura. Wasbaatil Egzaabeer.